Egaa kabajamtoota fi daawwattoota peejii keenya. Peejiin daawwataa jirtan kun peejii Jeemsiiti. Dura dursuudhaan peejii Jeemsi akkuma seentaniin YouTube Jeemsi Oroo jedhu san gargadiisan kilik gootanii wanta nu dabarsinu directly Jeemsi irraa gara YouTube irraa gara daawwattoota Jeemsi akka darbu hawwii qabna. Yeroo baay'ee Oromoonni Facebook irratti nu hordofaa turtan gara deebifnee jirra waan ta'eef uqsum billahi lazim wayin isiniin jedhu namni na hordofaa jirta YouTube kana kilik godha birrii naan kafaltan qabsoo Oromoo keessatti wanni walii goonu kilik goonee sagalee keenya addunyaa guutuu wal dhageessisuudha. Egaa let us go. Wanti nuti dubbannu waa'ee Oromoo fi Oromiyaati. Yeroo baay'ee jechuudha kan ittiin beekamnu waa'ee Oromoo fi Oromiyaa rakkataa keenya kan kufe, kan cabe, kan baqe, kan buqqa'ee fi ardii teenya kan nafxanyaan daarii nurratti dhiibu daangaan Oromiyaa hin dhiibbamin, Oromiyaan hin ajjeefamin, Oromoon hin ajjeefamin, mukni Oromoo akka gadi biqileerraa haa guddatu, ilmi Oromoo akka dhalateen haa guddatudha. Kuni qabsoo keenya. Nurraa osoo hin ta'in abboota keenyarraa dhaalle waan ta'eef egaa kabajamtoota fi daawwattoota peejii keenya walii birmachuudhaan uummata keenya kawalloo qarqaaruun gama dinagdeetiin umman Oromiyaa qaaman dhaquun Oromiyaa keessatti hiriira godhuun bifa tasgabbii qabuun ummata keenya walloo akka qarqaaru abdiin qaba. Egaa kana ummanni keenyallee biyya keessaa qeerroonetti jira irra hojjetaa jirra. Qeerroo walloo jajjabii akka sibiilaa naa jabaadhaa naa jiraadhaa isin jaalannaa qeerroon Oromiyaa hundi isin duuba jirti. Abdii keessan osoo hin muranne itti fufaa isiniin jedha. YouTube kilik gochuu hin irraanfatinaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa badhaadhaa.